akka boontii dhaabbattiin gartanii gaa'onni gubbaadhaan koofiyaa uffattee wallaala kaleessaa isaan cafa keessan arrammoo xaraadhaa of jala deebistee miilaan irra jettee irra dhaabbattii bar ilmiidhaan kuffiftee jedhanii bar jaarsi gurbaa lafa darbee tabarooteen beeytu kan leencatti dheeytuuf ishiishee namni hin baratiin ganaallee hin kaala'u bar hanga gara fuulduraallee rabbiin haa gargaaru guyyaa kana arguuf urjiiwwan tanteetun dhugumaan qabsooyti adawwiin kaleessaa isaanii dhaadattee imala kanarraa kara dhaabuuf yaalte isaan galma geenyaan har'a waaqaanoyte shukrii rabbiif galchaa qabsoo itti fufaa jennaan diinii lafa dhahee kufaa kunoo kootaa laala kan dhiyoo falaala ijoollee dabballeen dhugumaan qabdu sun durattis magaalaa irraa arra gammaddeetii koma dadhawattee dirreera dhaabbattee warra kanaan dura isaanii dhaadate ibliisii diqaalaa irra arra ijattuftee gammachuus ibsattee masaanuudhaan jette nuutu isin caalaa dhugaan laffa'an irraa haa jaalatu waa takka yaadina tana ijoollee ganaa roorroon ilaallattu tanaaf akka boontii dhaabbattiin gartanii gaa'onii gubbaadhaan koofiyaa uffattee wallaala kaleessaa isaan cafaqesan arrammoo taraadha of jala deebistee miilaan irra jettee irra dhaabbattii bar ilmiidhaan kuffiftee jedheeni bar jaarsi gurbaa lafa darbee tabarooteen beeytu kan leencatti dheeytuuf ishiishee namni baratin ganaalleen qaalahu baranga qarahu warri kun ol kutee warra sammuun duwwaa qofaatu rakishee iyaatan taa'uu diddee ganda keessa kutte waa kasaartee aashee ijoolleen haati duraan xaxxaarattee deesse bakka yaadde hundaan rabbiin nuuf haa ga'u kunoo arra geesse waan biraatii miti gammaduu isaanii kanaatu hinaaftu garaasii bobeesse bilaashitti miti tun ijoolleen silaayis duraan tattaafattee guyyaa arraa immoo gammachuu dhageesse warra qaamaaf qalbiin histii malee hin beekne rabbiin haa balleessu bilookii isaatiin biyyarraa fageesse yaa rabbi ganaallee ijoollee muslimaa tan biyyarraa baatee amba keessa jirtu bakkayyuu facaatee akka humaan ta'ane nuuf quba qabaadhu wanni ta'e hundi si duubaa miti fedhii keetiin taate sitti dhaammanneerra yaa rabbi hadaraa manguddoo fi ijoollees kan dubraaf dardaraa yaa jabaa jabeessi warra diin baratu cinqii garagaraa meeqaan tamsabbaraa jaalatteetii miti biyya ofiirraa dirqamteeti baate bitaaf mirga laaltee waan dandeessu yaaltee osuma hojjettuu nuuf dabarti jettee yoo argattees dhabdus rabbuma abdattee itti roorrisanis mataadhaan gajjettee irraa haa jaalatu ijoolleen nuurul yaqiin gammachuurra jirti akkasuma keessatti diinillee barattee warri garee tana hidda gajjabeessee dhaabbatuun bareechee akkatti utubee nama hedduu jira warri wal dhaga'ee tokkummaadhaan deemu harka wal qabee dhugaa dubbachuudhaaf gantuun garee seennaa warra oosuu jira gurra isii qabee warri oduu oofu isaan addaan baasuu tanumaaf dadhabee ammallee rabbummaan du'aayiidhaan hunda gubbatti haa baasuuf tan jala jirtullee mataa ol qaqqabee nanamantan malee isaan kana keessa nama ajaa'ibaa kan seenaan dubbatu jira maqaa yaamee kan sababa isaatiin ifaan haasidootaa meeqa harkaan dhaame hojiin kee baay'eedha walumaa galattu ati taphan taatu galatoomi ji'iin je'ee barattoonni bilbileenaaf dhaame qo'achiisaa keenya ati fakkeenya umrii nuuf dheeradhu siin jenna gaamaamme waa'ee keetii kana beekuu hin turrean kanaan dura shaameen seenaan hojii keetii duruun si faarseeti jabaadhu siin jenna fuuldurallee maamme waa taphan taatu hamtuu tantee hunda bineensi haa nyaatu akkaan dhaga'ettis si malee hin jiru kan yeroo sadaffaaf quraana kattame halkan tokko guutuu osumaa waa'ee kee gara gaggalchuuti akkannaaf bariyee maaliif yoo naan jette siin dinqisiifadhe cimina kee kana sammuu tiyya keessa oliif gad ariyee duuba waa'ee maammee eenyumaa siif himee yoo naan jettan immoo barattuu qaxalee firiyyee hogguma dhuftuu mijiyyoon amalaan taatu nama gaarii fataa jechaa deemti akkasuma taanaan qaamaaf qalbii irraa isin qabdu hiraarii
dhiifamaan gaafadha maqaa isii duraa yoon jallisees tarii akkaanan argetti filannoodha qaba tokko firiyyeedha yoo barbaaddes firii yeroo dheertuun dura mana kiyya dhufteeti maal haajamte jennaan haajaasii himatte gadiis taa'utitte kopha jira jettee wallee na shakkite wanni na sodaatteef wayi nam tokkollee na biraa arkite akkasitti aaddeen wallee firraa yaadde mana seenuu diddee hanga haajaa isiinatti dabarfattu ulaara dhaabbattee kara galaa kutte waa hunda dhaammattee yaa shaameenaan jette akkasitti gaaboo hoggaa kaatee dhufte ijoollee teenya hunda shaashan baanaaf gootee ustaazii koo immoo akka addaa kana naaf galatoonfattee gadii fi olittis gamaaf gamanattis bakka tiyya buutee quuqaa kiyya hunda narraa buqqaaftee gala deemtanaan jette hanguma sanitti adawwiillee yaadaan lash gootee huqqiftee ustaaziin keenya kun nama taphaansee innaan jette miciyyoon haya kan akkami je'eetiin gaafadhe dhugumaan jabduudha asii mitii eetan isaa kaayyoon akkamitti jennaan osoo takkaan taa'in asii fi achiinis wal faanarra oofaa jette nu barsiisaa barata waan ta'eef barnoota laatiinii maashaa Allah goobas kana kan barbaannu dhugaalleen cabalaan harkatti laatinii akkas taanaan taateen je'een dubbiin tolte sammuu aqlii qabdu akkasi saammatti gamaaf gamanattis barnootaaf bololtee wayii hanga qabaa kan akka isaa sanitti tattaafachuu dhabaaf sammuun wallaalarraa hiraariin qosholte atis galatoomi obboleettii teenya bagana afeertee seenaa babbareeda kana naaf hawwaltee tolanatti oolte yaa ustaazii kiyya rabbiin si haa godhu kan warraatii miti wallaahi ilma biyyaa kan gubbaarraa rabbiin eksendaraan ergeef nuuf ta'i waan wayyaa ijoollees dhugaan qabda biras si haadhiisu nuuf argadhu fayyaa irra jirtaa ganaas jabaadhu siin jenna siifaa godhu rabbiin kan gandaaf dukkanaa sammuu teetiif guyyaa sababa isaatiin kan rakkoo meeqarraa dandamattu biyyi rabbiin taasisee masaanuu teessirraa rifaatuun naasisee haa garsiisu qayyii anuu kara deemaan kaniinsiif gammade barattoonni kan kee silaayis maalayyii ijji hamtuun nurraa sin argatin jenna yaa ustaaz Aliyyii dhugaa dubbachuudhaaf handuruu jaalalli sumarraa na qabe maal wayya jettaree si faarsuus fedheetiin jecha sitti dhabe si haa garsiisu haasida kee hunda mee rabbiin adabee asittin isattin ulfaatu waan si akaalifee si dhaabuu barbaadu karaa sitti cufee sirraa haa fageessu halaalatti fufee mee akkiin je'eeti yaa shufeera milkii goodaansiif bilbilaan irraa kaasi silkii maaliif yoonaan jette qaamaaniin dhufa mooraa dimokiraasii ta wallaala baqaa leenca haati deesse siitu ijoollee teenyaaf markaza hundeessee sammuu ijoollee keessaa bar wallaala haqaa waa'ee keetii ibsuuf jechoonni nan qubsu naaf obsiniin dhufa arra teetiin qaba suma dhungachuu fi mana kan kee dhaqaa arra haasidootiin mataa qaqqabattee imimmaan haqattee karaarraa haa galtu fayyaan galuu siituu yoo carraa qabaattee silaa akkasiitiin ija sii duratti garsiisaa qaratan hablee isaan qaltu irra deebineeti ijoollee teetiin jenna congratulations sii qaba ijoollee abbaa fedhe caaltu ustaaz Aliyyii barjoollee inni qabu namni ijaan arge lollooko halangee eetan ganamummaa rabbiin uumaa tolche miidhagina addaa irratti gannaqee yaa saahiba kiyya ganamachi kutee bar namni isiidhaan hoggu takka seeqe guyyaa kana guutuu konkotti naajamu koflaatuma oola akka waan tirikni chaarjii itti naqee hirriibni nuun qabu yoo takka dammaqe jarjartee murteessin sammuu tee keessatti waaniin jechaa jiru hanga addaan hubattu gariinni jarjaraa yoo fedhees qalbiidhaan of duuba deebi'ee reefu isaan baantaa kan daytee dhungattu akkanaan hin jenne firraa sodaaddeetiin itti as furadde sodaachise haamtuun aboo barcafattaal dubbii addaan baafadhu aal tokko dhaabbadhu ustee ceehuu dura waan ceetuuf hubadhu mana isaatitti kaniin itti dhaqee as qabee dhungadhu ijoollee osoo hin taane barsiisaadhaan baana yoo karoora keessaa qabaattellee tarii gaaffii akka kanaa nan gaafatiin ganaa an dhagaaniin dhahee mataa addaan si bana
kuno akkasitti addaannaaf baafadhu waan fardiin siif dhaame nama garee tanaaf dhugaan barbaachisu kan abbaan gabba'us ijoollee qo'achiisu akka ati taate seenaa keetii hime takkarra deebi'ee bakka barattoota kana hundaa bu'ee maaliyoon siin je'es galatoomi maamme ifamanaaf godhaa tokko lama jechaa qophiin kootis dhume goola buufiin deema dhaamsa tokkoof lama ijoolleedhaaf dhaamee barattoota keenya bakkuma jirtanii waan jabaate hundaaf rabbuma karadhaa akka namaan ta'in inni dirmataadha waanuma fedheefuu furmaataas hin dhabu isumaan gayadhaa namni rabbi beeynaan qalbiinsaa fayyaadha hadaraammoo garuu barsiisaa keessan kan harfii isin sooru isinis yaadadhaa halkan gaarii bulaa anis qophii kiyya fitee waan hin jiru asittiin dhaabbadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.